Majlisi abbaa teeknasii 40 gootuun isaa boondiidhaan akkasumas ziinaa keessa babbareedaa kanaan hojjetame jechuudha. Obboleettiin tiyya Zamzam Awustiraaliyaa irraa maatii ofiitiif hojjechiiftee Baaleen deemame shan kun jechuudha. Gatii isaa gootuu wajjin amma xumuraatitti nafaana turaa isiniin jedha. Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu warroonni amantii birallee baga jiraattan baga rabbi isaatii kanaan isin ga'e isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya Arabiyaa majlisii bareedaa wayii argoteessa maashaallah meeshaa akka ajaa'ibaa tokkotti hojjetame. Dhugaa afaan qofaan osoo hin taane ija keessaniin illee argitanii murteessitanii meeshaa bareedaa isaati jechuudha. Waan gabaabaa fuuldura irratti fudhadhee jira. Gatii isallee hin dhageettanii ammallee jechuu isallee hin laaltanii nafaana turaa isiniin jedha. Obboleettiin teennatuuni dura sappoortii si godhuuf bakka akkuma gargaarsatiif waasirraa ajajadhe naan jette yeroo lamanarraa ajajatte jechuudha. Amma immoo bakka uumatee hojjettutu natti tolee meeshaa kan keetu natti tolee ajajataa jira naan jette asumaan galatoomi siin jedha obboleettii tiyya baarakallahu fiiki. Numaatu wal guddisallee numaatu wal cabsallee guddinni kee fagoo agooronni guddina kiyyaa witan hunduu galatoomaa rabbi sin haa guddisuu siniin jedha. Bakka rabbi fedhe malee namni hin ga'u gaafa rabbi fedhe immoo hin guddadha abshiruu naan cinqaminaa siniin jedha. Arabiyaa majlisiin kuni hedduu bareeda. Dhugaa rabbiititti maashaallah hedduu bareeda akkuma ijaan argitan kana jechuun obboleeyyan kiyya lafatti illee kana daran bareeda malee kana gadi miti siniin jedha. Akkasii abbaa teeknasii 40ti. Gatiin isaallee jechuudha kaariin 21,000 hojjetame kaarii birrii 21,000 hojjetame abbaan 40 jechuudha. Akkas yoo ta'e abbaan 20 abbaan 30 abbaan 30 wayii maaliif waddada jechuun keessaniin oolu wallaahi ma baariif. Aniyyuu mustagraba ta'e jechuudha. Wanni hundi addisiidhanii boondidii tokkoffaadhanii meeshaan kun jechuudha. Fe'amee jirallee meeshaan kun nagaa mana gahee jirallee maaliif hin jettanii makiinaa jechuudha namni asii fe'atee deemurra eessumatti kennee irra haa hidhanii naan jette makiinaa kontiraata osoo hin taane maatii isaaniitti naf fakkaate risiitii qaba waan ta'eef meeshaan kun namatti illee kennan ofillee ergan abballeen dhufee ittiin ofii fudhatu womaa ciqaaciqii tokko malee mana isinii gahaa isiniin jedha. Risiitii maaliif risiitii maanni jechuun keessaniin oolu nagahee jechuudha. Meeshaan risiitii qabu fatuura hin beektanii afaan arabiitiin fatuura jechuudha. Ka fatuura qabu immoo bakka fedhe deemaa yeroo ammaa kanatti bakka homaa karaan dabarsan fatuura malee yoo fatuura san hin qabne kotorbaandiidha jedhanii meeshaaleen hin zarafama abbichillee hin hidhama jechuudha. Yommuu tuyyuu lakkoofsa warra irraa bitee sanitti kennanii isaan illee hin qabaman jechuudha. Walumaa galatti ifumaan bilisatti wanni kamuu seeraan hojjetamuu qaba. Bittaa gurgurtalleen seeraan walirraa bittee seera walitti gurguruu qabdi. Wanni kamuu seera haa godhatu jedhanii kanaaf isiniin jecha barbaadetti haga rabbiin haa ibsee isinii ibsee jira. Akkasii hordoftoota kiyya. Rabbiin nagahan jechuudha isaan itti haa fayyadamsiisu maatii ofiitiif hojjettee isiin jechuudha. Maashaallah warroonni biyyoota garaagaraa jirtan dhugaa rabbi addunyaan tuni bal'attullee dhiphattullee biraa deemuun kenna hin hafu warroonni maatii keessan diingata akkatti gammachiiftan immoo rabbi isin haa gammachiisu isiniin jedha. Rabbi isin haa gammachiisu afaa jaannata argadha duniyatti illee hafuura gaarii baafadha boqannaa gaarii argadha akiratti illee sandarana warra firdoosin qubatu rabbi isin haa taasisu. Mee obboleeyyan keenya akkanumatti yoo hassaabnu jechuudha. Obboleettiin teenya tuni ummaa ofiitii abbaa ofii haadha isii taji'a sagal garatti isii baatte abbaa isii jechuudha. Kabitaa fiigee mirga fiigee dalagee isii jiraachise gaafa immoo bakkee godhattee ofii isiiti jireenya gaarii keessa jiraannan waan gatiin qaalii akkasumallee jechuudha. Waan bareedaa kana gaafa hojjechiifteef dhugaa rabbii gammachuun isii daangaa hin qabu jechuudha. Isillee daangaa hin qabu gammachuun haadha abbaallee daangaa hin qabu isiniin jedha. Rabbiin immoo tuyyuu isin haa gammachiisu dhugatti isin haa gammachiisu warroonni eega isinii bal'attillee haadha fi abbaa keessan hin dagatin rabbi isinirratti haa dagatu qabeenya kanallee isiniin jedha. Dhugaa rabbii titti ani akka kiyyatti obboleeyyan kiyya silaa rabbiin kiyya kun naa bal'ise kaasatan ani abbaa hin qabu rabbiin isaanillee nama haga jiru yaadatee du'aa isaanii kadhatu sadaqaa isaanii godhu rabbina haa taasisu rabbii anaa fi warroota abbaa hin qabne hundaafu haa araaramuu isiniin jedha. Ka qabu immoo tuyyuu warra kunuunfatu isin haa taasisu obboleeyyan kiyya warroonni qabdan kunuunfadhaa. Sagalee irratti qabaa jira viidiyoo kana sagaleen baabaa kiyyaa dhagahamellee dhiifama isiniin jedha. Warroonni haadha qabdan abbaa qabdan dirqama obboleeyyan kiyya abbaa 100,000 fi wahiin yookaan
kuma 200 hin bittanii waa gammachiisu miti jechuudha. Jechi gaariin isaanii gammachuudha. Gochi gaariin isaanii gammachuudha. Haguma dandeettaniin isaan gammachiisa. Haguma rabbiin isinii bal'iseen jechuudha. Haguma rabbi isinii bal'iseen waan dandeettan tayaa fi isiniin jechuu fedha obboleeyyan kiyya maashaallah. Akkasii egaa warroonni meeshaa kanas tahee Arabiyaa majlisii haa ta'u eega kana firaasha garaagaraa haa ta'u yookiin immoo meeshaalee mana keessaa ta'u jechuudha. Bitachuu barbaadan obboleeyyan kiyya feetan bita isinii geessa. Feetan immoo tuyyoo jechuudha dhuftanii narraa fudhattanii yookaan isinii erga jechuudha. Waan kamiifuu amanamummaadhaan rabbiin amaanaa teessan nama bakkaan ga'u nu haa taasisu. Arabiyaa majlisiin kan amma argitan boorri garaa keessaa kuni akka habaaboo jiru kuni inni qofti takkittiin tuni birrii 700-800 itti bitamte jedhan. Baay'ee qaaliidha. Meeshaa baay'ee qaaliidha wallahi. Akkas inshaallah. Meeshaa bareedaa qaalii kana haala kanaan hojjechiiftee gammachiisuun dhugaa rabbiititti isinuu itti gammaddan jedhee abdii qaba wallahi jumaan argutti obboleeyyan kiyya. Akkasi gammachuun tante walitti haa dhaabattu siin jedha obboleetti tiyya ta'anii hagana sii gammade haati kee abbaan kee ollaan kan kee firri kan kee ka gaafa mana isaanii dhaqaniitiin hin jedhan jechuudha. Mana haadha keetii abbaa keetii dhaqan hagam akka gammadan atuu yoo isaan gammadan hagam akka gammaddu rabbi tokkichatu beeka jechuudha. Akkasi rabbi sin haa gammachiisuu si haa gammachiisu siin jedha obboleetti. Warroonni maatii keessan gammachiisu yaada qabdan rabbiin isin yaa anjessu akkasumallee jechuudha. Warroonni gammachiiftanii jirtan isin irraa haa jaallatu. Hawwatiin keenya jechuudha. Jireenya akka har'a nuti jiraannu kana hin jiraanne dhugaa rabbi. Jireenya akka har'a nuti jiraannu kana hin jiraanne. Gaafa jireenya bareedduu tana jiraanne nullee jireenya gaarii isaan jiraachisuun dirqama isiniin jedha. Asumaan viidiyoo kana wanni keessa buuseef maali? Firaashin kuni kadheen gadda gadhiisee jechuudha obboleetti tiyyaa haadha hikmaati. Yeroo naasirreessaa dhuun didanii yeroo ani akkanatti haga humna tiyyaatiin tottolfadhe immoo agarsiisaa jiran kun footoo irratti ka'aa kooniin agarsiisaa. Akkasii warroonni haga dhumaa daawwattamee viidiyoo kana keessatti maal argitanii isiniin jechuuf viidiyoo kana asirra kaa'een isiniin jedha baarakallahu fiikum. Akkasii gaa hordoftoota kiyya warroonni jechuudha Arabiyaa majlisii firaasha gurguddaa san maatii keessan sapiraayis godhuu hin dandeenye isa kanas ta'u wallaahi taaqaa isinitti himame hordoftoota kiyya nama maal hawwii qaba ummaan tiyya otoo hin beekne firaashii amma akka amma beeksisaa jiranii kana jechuudha. Kalaas isuma sapiraayisii ummaa tiyya godha gaafa humni tiyya achi geette jette immoo Arabiyaa majlisii illee bareedaa kana fataa godhee badaa wayii gaggabanii jedhe sodan. Dhugaa bari gammachuun takka nama gaggabsiti. Na akkasiin isiniin jedha. Namni haguma humna ofiitiin yoo na jedhe wayyaaf isiniin jedhe kaamma kana maa inni eessumaanatti fiddeedhanii yoo na jalaa gaggabanii fi amma firaasha kana sapiraayisii isaan godhu keessa kiyya jira asumaan rabbi si haa anjessu naan jedha isinillee isiniin jedha hordoftoota kiyya. Arabiyaa majlisiin kuni hin xumuramne jechuudha ka obboleettii tiyyaa haadha Khaalidi hin xumuramne asumaan atillee halaaltu fi wanni yeroo sanitti haga kana naa mul'isanii jiran jechuudha. Kaaree 8 ka'isii gonni 2 qabaa isiniin jedha. Na akkasii hin xumuramne immoo tuyyuu maashaallah bareedaa kana almooniyeemiidhaanii hordoftoonni hiyya jechuudha. Ilmi namaa fedhii garaagaraa qaba. Arabiyaa majlisii yeroo ajajattan jechuudhaan osoo akkam ta'e dasna jedha. Akka reefuu sana osoo boondidii ta'e bareeda garuu kan ijoolleen nurraa gadi hin teettu amma almooniyeemii tiraas irra jiru kana fa'aa argitanii beebii tiraas irra jiru kana daa'imman namni qabu irraa harkifte jechuudha. Sila osoo namni jiru fa'aa amma yeroo biraa irraa dhogguu hin dandeettani. Irraa dhoggu naga tokkoon ulfaata. Walaakin nahu haa ta'u wanni bareedu wanni faashinii yeroo ammaa kana irra jiru wanni uummanni olii ga'oofu kanuma jechuudha kan itti fayyadamaa jiranii fi kan manoota garaagaraa keessatti argitanis uuma carcar jedhu kanaa waan akka warqii ifu kanaa isiniin jedha. Asiin obboleetti tiyya si harkatti busheessuu fi miti baay'ee bareeda dhugaa baay'ee dasnama jedha. Warra maatiitiif osoo boondidii tahee isiniin jedha. Akkasii immoo tuyyuu maashaallah akka biyya Oromaa sanitti yoo majlisii bakkee bootaa isaa kana keettan jechuudha. Bootaa yeroo ammaa ijoolleen ittiin deebine taate baay'ee bareeda. Kana isiniin jedheef ijoolleen biyya keenyallee duraan waan balleessitu amma harkaan gadi hin teettu. Kanaaf isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasii gaabboleeyyan kenna viidiyoon guyyaa har'aa ani qabadhee dhufe kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti tika rabbii keessanaa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.